Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdanii isiniin jedha. Egaa akka duraanii uffadhee viidiyoodhaan as baay'eetu isinii waraabne baay'ee tokko dhiifama. Akkasuma immoo egaa har'aa viidiyoo kana laayik sheer godhaatii ayyaana iidiin dhufee jira akkasuma immoo tsoomni faasigaa dhufee jira. Ani maalan akaakayyuu kiyyaa kennaa maalan akka kiyyaa kennaa maalan fidaa fi gaafan uffata biyya harabaa fidee salbaajii biyya harabaa naan jedhu maalan bitaa bunan bitaa sukkaaran bitaa maalun bitaan hafee jiraam waan bareedaa ta'eedha jechuudha. Amma yeroo kana keessa namni kamiyyuu uffatu bittin irraa kan jedhu uffatu kan irraa bareedu egaa ka uffata aadaa ijoolleen baay'een akka haadhaafis akaakayyuudhaafis akkasuma haadhaafis obboleewwaniifis bitaa jiru. Egaa kaayishii kana keessa meeshaa baay'eedha. Meeshaan obboleettiin kun na biraa qabdu abbaadhaa ofiis abbaa manaati bakka tokkotti uffata baay'ee tanaan dura irratti hojjedhee ture. Amma immoo nama sabiraayizii godhuudhaaf jechuudha ayyaana kanarratti isheenis galuuf waan kaateef naman jaaladhutu jira. Naman jaaladhu maatii akka maatiitti kanan laalu haadhaa fi abbaa manaatiif haadha manaatidha. Abbaa manaati yoom maal bitee wayyaa haadha manaati yoom maal bitee wayya jennaan waliin haasofnee wal mari'annee akkuma obboleettii tokkootitti kana qopheessee fitan jira jechuudha. Egaa akka argaa jirtan kanaadha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa ijoolleen baay'een ammallee ayyaanaaf warri kennattan jirtu. Viidiyoo kana hoo laayik gootan uffanni kun uffata akkamii akka ta'e borus laaluu dandeessu waan ta'eef kana qofaa miti. Haga dhumaa laaltanii hiriyoota keessanillee laayik hoggaa gootan bareeda. Asitti egaa kan argaa jirtanii qorii aadaa Arsiitiin amma akkamitti kun bichaan akkasitti wanni jedhe akkanaan hin jenne siinqenis hin jira meeshaa biraa qabdi dura biraa hafee ture kunniin jechuudha. Wal biraan gahuufan garuu uffata kana waan waraabefan kana waraabe malee meeshaa aadaa guutuudha jechuudha. Kun akkanatti siinqeedhaan deebisee kana fal'aana tasitti hafe malee boongee tasitti hafe malee kana tasitti hafe malee meeshaa guutuudha. Gaafa waliin ga'e nan waraaba garuu amma kana waanan isinitti argisiisuu barbaade uffata kana baay'ee bareeda baay'een jaaladhe. Egaa isiniin jedhee jira waan hundaa kan jaalatan hunda in argatanii fi miti kan hawwan hunda bira ga'anii fi miti jechuudha. Hanga rabbi siifiree fi kana kee kan jedhetti jiraatta garuu immoo hawwuun cubbuu hin qabu hawwuu karaa hin taaneen hin ta'in malee jechuudha. Kanaafuyyuu hedduun jaaladhe hedduu natti tole. Dhugaa warroonni biraatillee akkasuma haala yerootiin gatiin aga kaleessatiin argamuu dhabuu danda'a. Keessattuyyuu yeroo kana keessa meeshaa sirumaa haayichaa taa'ee jira. Ijoolleen keessattuu meeshaa na gaafattan biliis hoggaa isinii danda'ame gaafa hoo qopheeffattanii har'a birrii galfachuu barbaadan akka har'aa kana na gaafadha barii akkan deemee isinii bitu na taasisaa malee erga na gaafattanii guyyaa 4 guyyaa 5 torbee miti guyyaa 4 guyyaa 5 boodayyuu gaafa dhaqan dhugaan isiniin jedha ittiin rakkachaa jira jechuudha. Amma gizee kana keessaa egaa dhiifama isiniin jechuun jaaladha asumaanii maaliif egaa kun waan ana qofaa hin qabu akkuma biyyaatitti jechuudha. Waan hunduu kan guddii ta'aatoo jiru kanaadha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan immoo wal biraan gahaa. Akkasinitti tole akkasinitti toletti jedhee tan isin gaafadhaa kanaadha. Egaa buchillaanis na jeeqaa jirti idoon bichaa yuutuubiin oololellee hin beeku. Buchillaan guddise saree biraa cinaatti egaa nan qaba garuu saroota waan an jaaladhuuf buchillaa biraa jala guddisee sagaleen ishiin jira. Bichaa haa ayyamamu akka seeratitti haa ayyamamu baatuu hin beeku sagaleenis dhufaa jira. Isinis immoo maal akkanaan jettan hin beeku egaa namni kun hin jaalata namni kun hin jaalatu. Keessattuu uffata kanneen irratti kaakana meeshaa aadaa waliin gaheetillee irratti nan hojjedha. Uffata kanarratti astaayitis warri qabdan laayikis warri qabdan akkasuma immoo qeeqas hoo qabaattan koomentiin kiyya banaadha. Saa 24 nan dubbisa yeroo natti toletti jechuudha. Haadha ijoolleetiidha garuu sa'aatii qabutti nan dubbisaani koomentii isiniin jedheen jira. Kanaafuyyuu kana fakkaataa laayik godhaatii wal biraan gahaa yaada biraatis hoggaa qabaattan akkasuma ijoolleen immoo meeshaalee na biraa qabdan obsaan na eeggaddaa tokkoon isin hundaayyuu karaa miidiyaatitti nan fidaa. Egaa akka kaleessatti illee dafee guyyaa tokko guyyaa lamaan illee fiduu baadhu. Egaa ijoollee wajjin baay'eellee namatti toluu baatu hanga danda'ame simbiraan hanga haatoo jira hanga danda'ame meeshaa kiyyallee saffisaan irra hojjisiisee maamilli koo sossalacha'amin baasaa jira. Kanaafuyyuu isinis immoo obsaan na dhaggeeffadhaa obsaan na eegaa isiniin jechuun jaaladhaa.
bakka jirtanitti nagaanaa ta'a hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja baay'ee.